Nada wale bonto yoo waan akkanaa qabaatti gadi baatee mucaan arrabsin garuu yoo waan akkanaan jiraan yaansi wajjin jiran aan jiran garuu dhiira meeqati mimmaan buuse waa'ee koo era bismillah akkasina jaallattani era oromoo kiyya wallaahi dhiifama guddaa wallaahi azim dhiifama wallaahi wal kayan uksum billaan oromoo na jaallatan seenan wallaahi azim isin na jaallatun seenan ande nama kana hundanna kabajaadha ani ko asuma irratti taaptaamnaa godhaa jedheetanii dhiisee deema maleen isa sinna jaalattuun quban qaban lakkaa namni fooloon irraa hin qabnellee kan guyyaa tokko dhufee mana kana na ilaalee bahe na jaallataadha. Ijoollee tokko immoo hiriyaa koo ta'a na wajjin nyaattee na wajjin dhugaa gaafa rakkoo keensi wajjin dhaabbadde rakkoo kanatti nama 3-4 aaleffadheen jira hiriyaa koo dhugaa keessa kan dawwaltee maal taate buntunaan hin jedhe inshaallah haqqiin kiyya ifa baatee jirti. Ani gootittiidha wallaahi utuu mistirri kiyya kun utuun viidiyoo kana qabaadde rabse adaraa keessan dhiifama naa godha rabbumaa jedhaati afaan baadiyyaa miidiyaa irratti dubbadde rabbumaaf jecha dhiifama dara maaliif beektu wallaahi maraadheenuulee gaayis maraadheenuulee maaliif dubbii sobaa rabbii jedhaati ani jechuudha utuu ka'e wanta akka kanaa wayyan miidiyaa kanarraa qabaadde ija keessan kana duratti tabba'e fakkeenyaa fi koonfidensii numti kooyyuun irraa nama maaliif nama waan akkanaa qabu utuun fakkeenyaa ka'e nama kanarraa waan kana qabaadde akkamitti ija keessan dura bu'e arrabsaan yeroon arrabsu koo gadi na dhiisaa bara nayyeellaa bara ani intala bultii jaarrachuu ganaa deemu bara arsiin na fuudhe baale na fuudhe jimma na fuudhe addee rabbi riskii koo kaa'u ganaan beeku baran garuu hordoftoota koo baay'ee tokko kiiloon koo eegasiisan biratti dhibbaa arrabni koo kaleessaa mumkin xiqqoo gadi na buusuun naboo rabbiif jecha hunda keessan dhiifama sin gaafadha giiftarootas geemarootas dhiifamaa dara maaliif nan haaree obboleettii keessanii arra caalaatu viidiyoon koo ba'ee arra natti rifattan dhugaa gootiifan galgalaa ganama boo'ee arrabsee dhiifama naa godhaasin mee warri dhiifama naa gootan nama 600 keessaa lakkoofsa tokko naa barreessa jechati kaleessa jettee dhiifama sii goneera naan jira mee na gammachiisaa dara anamma isin dhiifama gaafachuun dhufe wallaahi laazim ummata oromoo dhiifama isin gaafachuun dhufe maaliif arraban arrabse sana afaan baalageen dubbadhe wallaahi laazim dhiifama guddaadha boo'ee dhiifama isin gaafadha galatoomaa wallaahi hundi keessa ulfaadhaa kabajamaa rabbi badii keessan hunda dhiifama isin ani immoo haqqiin koo ifa bahee jira amma isinii banaa tokkoon urgalaatii warri naa gammaddan bontuu koo koongiraatileeshiin baga rabbi haqqii kee ifa baaseedha mucaas immoo ijoollee mucaa arrabsitan qeerroo hin arrabsinaa kana booddee bakka dhumeera garuu mucaasiisuu silallee na arrabsaa turtedhanii isiin biroosiiti na arrabsaa turtedhanii viidiyoon simmoo na bira jira nama 1-2 ergeera yoon ka'es ni erge IBC kana bakkee baasuun xiqqoonatti ulfaate dammoo wallaahi viidiyoo ijoollee durbaa 5tu natti ergame himaa boossa bontu koo kun nu bira jira naan jira sila ijoolleen durbaa nu yoom akka nama raanne ha'uuzu billaahi mina sheexaanu rajiim innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun usune wallaahi waan na bira jirutu argitanii shulluqa ani siniin ergite nusile yoo akka nama raanne wallaahi laazim biyya dhiirri jirramoo haadha sii dhokattanii jaazaan buutanuu okkisuun billaa boo'ichanna qabe dubartii ta'u koo jibbe wallaahi haa illallah tokko keenyu addee biraa miti subhaana wa ta'ala itti ergiteen naan deebisee erge wallaahi amma laafatee asiifan ergaa illaaltaa ati gadinniiftu waan ta'eef ijoolleen gadinniisna yoo jiraattan isiniin erga maaliifi dhugaa dubbachuuf shamarran keenya adaraa rabbi anillee hin qabu anumarraa barumsa baradhaa adaraa maaliif bor bultii ijaarrattan boriin heerumtan viidiyoon keessan kun gaafa ol ba'ee ilal mucayyoonneen gadda viidiyoon sii ba'eedhan abbaan manaa siinii keedhanam wallaan utuun viidiyoo akka kanaa qabaadhe jechuudha ani jaarsa kiyya nikaa biraa viidiyoo akkanaan ergu uksuun billaa rabbii jahannamatti naa galchu abbaa manaani kaanarraa qabu viidiyoo akkanaan ergoon guyyaa tokko yoo nan daddaan bayaa biibii nama biraatti ergite yoo gadi na dhiise hoo sijjammari jabbaasaa jaamsu maaliif hin ergini laafatiyaana nama laafatiyaana mana akka buleetti kootitti amanu bara ilaalteedhuma amma nama 2 wayii keessaa nan beekaa miidiyaa kanarratti wallaahi maaliif amma siinuuf hin beektu viidiyoon nu bira ga'eera garuu adaraa ijoollee shamarranii adaraa yoo dhiira jaallattan illee of eeggadhaa ishii rabbii jedhaate of eeggadhaa warra akka koommoo dhiirri sinas faraarra'e namni tokkittii waa tokko sin gootee dhiirri sinas faraarraate aanatu si wajjin dhaabbata tiiktookiin koo kunii nama dhugaadhaan dhaabbata kana booda dhiiras haa ta'u dhalaas haa ta'u wallaahi laazim faayoo koo koongiraazilii ka dhugaan kiyya ifa baate leenca gadinniis ta'u haadha islaamaa deemite
Habibti ya fokkiseen oole wallahi laazim dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah kun amma miidiyaatti bahe ija namaatti bahe bar congratulation jedhame hundi keessan congratulation bontuu koo wanta akkanaa sirraan deemu jedhame sijjammarana wallahi natti gabaabsanii muran awwuma kanaa olii nama naasaa maleen kanaa gadii nama inaasawan adaba qabaan sijjammar damu an nama miidiyaa fayyadamu aslan waan akkanaa yoon erga eessa abbaa gootiitiin nagaan eessan naqa utumaan maganaa namni tokko as keessaa na jaallattamuun kimmaan lamaa gala jaarsi koo kanuma keessa jiraachuu mala in ergu waan akkanaa yoo na fuutellee siin ergu silkii siin anaasaa garuu haasaa babbareedaa haasaa mi'aawu gib waan akkanaan ergu nama raadhee maal googilii irra barreessitee sarchi gooteetti ni ilaaltu gurraacha barbaaddu hojii barbaaddu achirra jira bar wallahi laazu wallahi googilii irra guutee jira kan Oromoo kan Habashaa kan Amaaraa guute kusum billa ilaaltee akkana ol si godha kanaafuu jechuudha amma gastiin isin galchaa taap godhaa koopiliinkii godhaa fatii ajjala jirtu mee warri naa gammaddan utuu nama narrabsin nama tokko narrabsin abboontuu baga rabbiin dhugaa kee ifa baaseedha keessattuu immoo ijoollee biyya kana jirtu inshaallah rabbi riskii si biyya kana keessaa fitu waan harka kootiin qabeen fitu intalli wayii jirte jechuudha shalleen abbaan arge baangaaliin itti guutee Dubaayitti tokko magaalaa teessi isheen tokko baadiyyaa jirti. Amma nama galgala sa'aatii magribaa qoraan falatummoon jaallatu. Isheen godhaa siin fayyada. Warri shamarranii. In kolfiin ilkaan kee rumuusitti ishee akka keetiiti yuuti. Jennaani jaartiin isaa ishee guddoon kunii indeessisti. Yaani maali isiin jedhu. Narsiisa jedhan. Hin beektu laata warri beektan jala jirtu hoo saaliyaa qottumee lubbuu ishee ergoni amma jennaan hojiidhaa galtee yaa qabrii maal jechuudha lubbuu achi qoraan falatti natti fakkaata inni immoo hojiidhaa galamni hiree galgala dhiirri yaani yeroo hojiidhaa galuu waa hojjetuun jaallatu dhiirri tokko. Qoraan kanan falatiin siin jennaan diddee jedhan. Dubartiidhaan inni jette waatti deebisee itti fakkaata. Manni wasiila kiyyaa immoo nu gararraa jira. Hojii bakka nyaatatti qorii siin dhufaa dhugaa keessan. Achi booda didda mini qoraan kanan falatiin innaan halkanii jedhedha. Waatti deebiste falaxaa mashee falattu keessaa tokko fuudhee tash godha mataa isheetti kana keessa gadi dhaabedha. Nanna ga'e garuu malee hin argine. Ashaangulliitii fakkaatte maaliif? Sammuu akkam ashaangulliitii fakkaatte. Ishee kanan dibadde nan balleessee ilaata ofittii xaraguu ka'ee heddii masaaliyaan jette ashaangulliitiin fakkaadda jamaa warra ashaangulliitii fakkaatta jettan eeyyee jedha. Kun ajandaa dhala haasaan harkaa gatuuf dhufte. Maal jechuun naan galee bineentittiin kee gaafate jettu shuu yaani maal jechuun hudduun hin nuufne na wedhan yaa kana danuu bareedina isaa kanan bakkee gadi baasa foon yaa kana fokkataa kana anuunan jibba waan namatti erguumini wanni sadii si amma achuma cufii kaayisa wallaahi billaahi uzu billah kana fokkataa kana moo wallaahi billaahi rabbi namaa keenya alhamdulillah ani fudhachuu wayyaachuu nama maal astaghfirullah lazim maalin biddeen nagdati rabbii kee sodaadhu kana bareedaa maaliiti kana namatti argan kana yaa dhugaadha bar takka bar saaliyaati waama dubbattuun beektu maajamma kana keessa dhattee nagashita rabbii kee sodaadhu waan ilaaluuf namatti fokkatu kana wallaahi billahi rabbi nuu kennee janne rabbitti gammanneetti jiraata malee kana danuu bareedina isaa sagaban fuudhee namatti argan kana moo maaltu bakkee gadi baasa yaani leeshiin bakkee gadi baasa waan bareedudhaa sila abboona ganeetti akkana achi fuudhii maaltu bakkee gadi baasa yaani leeshiin bakkee gadi baasa waan bareedudhaa sila ani
fokkataadha kakalas waan fokkataarraa inuma hin dubbanne amma sadiisi jennaan akkatti falataadhaan mataa keessa kaa'e facaarsi wasiilli kiyya fiigee gaafa dhufu beenu kan adda waraanee sana kan fayyifatus ana ati gara manaatti deebi'i jedhee jedhanii garuu dheeraa ture kalaas nan dhiise saaliyaatu dubbiin harkaa gaggate. Nan beekasa isa nan beeka garuu hin barbaachisu asirratti haasa'u dhiisi kanne. Okay, ishi kottu gaddi jette tisii dabalaa. Achiin baatan hin beektusa. Ila saalii asif fide. Ijoollee rabbii jedhaa. Deema siisitu nu gorsaas. Wasaqa waliin ana. Achiin baatan. Eddii baatanii. Maaltu nama 7,000 biratti isin haasofsiise tokko jedhii. Maaltu asiif achi isin oofsisere. Xiqqaanfattu eddii ta'ee maaltu gabaarra oofaa isiniin jedhe. Kanuma natti himime xiqqaanfattanii ooti. Sodaattanii ooti. Hin saalfattanii ooti. Maaltu oofaa isiniin jedhe miidiyaarra. Akka inni dhaqee sagamasii isa gamanaa adiin illee laaltu gootanii lafa keessa namana faranjiin illee nu laalte bar. Uyyuu ana saalbaaji makanaan malee tiktokii makana yunanniisa. Arrabi kee achitu si kee namla. Arrabi kee lammata waan dubbatinii. Rafiitiin naqabsiitu dubbate bar. Kabeela, citto, maela, ati sachumaan gadi baate. Maal gaffiddan atu siin jedhe liqimsii bishaanitti dabaladdola. Fedhasa moo fedhiisaa dhamini jaallattellee jibbitellee olu taaltellee gadi buutellee achumaan gadi baate. Ustis ximbisiin jedhin. Harkaan cabajabin deemte alaalliisi ofirraa. Maaliif seete tokko isuma fuute achumarraa mucaan gadi sii baati. Anatu siin jedhe maal gaffidda. Ilaa harkaan cabajabin dhiisi kan achumatti ofirraa dhiisi. Lamanni ishee ma isa baattu fuuta. Kalas dhiisi ofirraa. Itti saalfachuu maafi maal hundaanu bahu hojii barattanii dabartan miyyoo barattaniitu ta'e kanarraa kan hafe. Share godhame. Wanni share godhaayi. Warra uffata feetan kotta an dhiifama naa godhaa achi keessa nan gashinaa hin beekone. Sorry. Ilaa warri saalbaajii feetan kotta. Maaltu na gashina? Hin beeku. Ayaa